hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkuma waadaa isinii galle paartii lammataa qabannee isinii wajjin dhiyaa'eera qabadheetu. Ergama tokkoffaa boqonnaa tokko kutaa tokkoffaa kutaa tokkoffaa har'a wajjin ilaalla. Qaroo yaada keenya jaamummaa hin qabne dhugaa fudhachuu. Qabiyyeen boqonnaa kanaa torban flowchartidhaan yommuu isinii ibsu, waan kamiyyuu hojjechuu yookiin jalqabuun dura yaada keenya wanta san ittiin jalqabnu yookiin ilaallu sirrii ta'uu mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Tokkoffaa irratti jechuudha. Ijoon amma fakkeenyaaf dhugaa hubachuudhaaf erga yaada keenya dhugaa ittiin hubannu san sirreeffannee itti aansinee maal laalla jechaa jalqabna seeti. Macaafni maalummaa dhugaa hubachuu jechuudha. Macaafni kakuu moofaa akkuma jirutti gara macaafa kakuu haaraatti jijjiiramuu isaa hubachuu qabna. Isa gochuuf immoo luqqisiiwwata 5 seera noofan dhugaa guutumaan guututti hibanna jechuudha. Luqqisiin inni kunillee inni tokkoffaan Ermiyaas 31-33-36, Wangeela Maatewos 5-17-20, Hojii Ergamootaa 2-33, Roomee 7-4-6 fi Qorontos lammaffaa Qorontos 3-1-18 sirriitti hubanne maalummaa dhugaa eenyummaa kakuun moofaa akkuma jirutti gara kakuu haaraa ittuu cimeetu jijjiiramuu isaa hubanna jechuudha. Maalummaa dhugaa guutumatti hubachuun inni sadaffaan sadan tokkummaa Waaqayyoo fi adeemsa Waaqayyoo edenitti nama deebise. Waaqayyo deebise hubachuu. Arfaffaan mul'ata Yohaannis guutumatti hubachuu. Shanaffaan karaalee Waaqayyo ittiin hojjetu hubachuu. Jaffaan haala caaseffama seerota biyyoota addunyaa fi haala caafeffama macaafa qulqulluu sirriitti hubachuudha. Kutaa tokkoof ergamni tokkoffaa boqonnaan tokko paartii tokkoffaan sirriitti yaadni keenya sirrii ta'uu mirkaneeffachuudha. Yaadni namaa kun gahee guddaa guddina namaa keessatti hiyyummaatti kan nama gatu isa. Keessattuu guddina namaa keessatti yaada sirriin deemuun baay'ee gaariidha. Guddina miti mootummaa Waaqayyoo keessatti illee yaada namaa mootummaa Waaqayyoo kan galle sirriitti Yesuus Kiristoos erga jaamaan gaggeessuu hin danda'u wangeelli illee ammalaa sirrii ta'uu yaada keenyaa kanarratti waa'ee yaada keenyaa kana qorannoon adda addaa maal akka jedhu sirrii yaada keenya dura sirreeffachuu baan dhiibban inni uumu baay'ee guddaa akka ta'e sirriitti ibsa. Taateen hiyyummaa jedha namtichi lammii chaayinaa keessa tokkoffaan Jaak Maa kan jedhu. Yaanni hiyyeessa nama guddaa. Indum yoo lotoriinis ba'e yaanni hiyyeessi hiyyummaatti nama deebisa. Yaanni inni gaariin inni sirriin immoo hiyyeessumaa hoo ta'e dureessa godha. Maaliif? Tooftaa ittiin biizinasii uumee ittiin hojjetu waan ta'uuf inni guddaan ijoo yaada. Wangeela Maatewos 23 keessatti warra Fariisota barsiisota raajotaan Yesuus maal jedha? Siin jaamotan nan ofii keessanii mootummaa Waaqayyoon galtanii namnis akka hin galle karaatti cuftu jedha. Yaanni keenya hoo cufamaa ta'e mootummaa Waaqayyoo keessa akka hin galle nu godha jechuudha. Ijoon yaanni keenya sirrii ta'uudha. Qorannoon adda addaa keessattuu barreessan kitaaba biyya keenyaa Eebbisaa Baay'isaa jedhama. Biyya Oromiyaa kana naannoo Oromiyaa kana biyya Itoophiyaa kana akka hin guddanne kan godhe yaada namaa bilchaataa ta'uu qabu. Yaanni namaa
yaadni lammii keenyaa bilchaataa ta'e biyyi keenya sirriitti akka guddattu qorannoo isaa keessatti lafa godhee ture jechuudha. Namni sababni halkanii guyyaa nama arrabsu feesbuuk irra oolu yeroo isaa gubu tiktook irratti yeroo isaa waan hin taane irratti gubu yaadni isaa bilchaataa ta'uu dhabuudha. Yaadni keenya kallattii barumsatiin warroonni saayikooloojii yaada nuti sirriin taane kallattiilee adda addaatiin jaamaa ta'e kana irratti hojjechuu qaba. Anarra gabaabsee kallattii amantiitiin jaamummaa yaada keenyaa maal akka nama godhu akkamitti akka namni xiqqoo isinii ibsa. Duraan dursee kutaalee yaada keenyaa fakkiidhaan akka armaan gaditti yaadni keenya kutaalee gurguddoo lama qaba. Innis yaada ariifataa yookiin conscious mind Ingiliffaan, inni lammaffaa yaada suuta jedhee murtoof hin muddamne subconscious mind jedhama. Conscious mindiin kun parsantii 10, subconscious mindiin kun parsantii 90. Conscious mindiin kun maal akka diyaagiraamii kanarraa maal argitu? Qaamolee miiraa 5 achirra jiru jechuudha. 5 sense of orgaanin kallattii isaa wal qabata. The 5 sub achirratti jiru jechuudha. Conscious mindiin identify interpretation wantoota adda addaan baasuu, interpretii godhuu, giving in the take account century, instinctive in the desire century, like desire century kanneen kan to'atu subconscious mind yookiin yaada keenya suuta jedhee murteessu kana jechuudha. Yaadni kunniin immoo tokko sirriitti hubachuudhaaf filoo chaartiidha. Warra kompiitara waan kompiitara baradheef warra kompiitara yeroo bara sequence diagram aanoo sirriitti hubatan baay'ee nama galachuudha. Akkamitti hojjeta seete? For memory of mind dan jedhamutu jira jalqaba irratti. For memory of the mind kun activity san hoo beeke kallattumaan gara yaada ariifataatti kenna jechuudha. Yoo activity kana hin beekne hoo latent activity yeroo kennaaf jechuudha qorachuudhaaf. Yeroo kenneef tokkoon gara subconscious mind yookiin yaada keenya isan ariifanne suuta murteessu sanitti dabarsa jechuudha. Amma kaasirratti waa'ee wannoo sirriitti waliin ilaalla. Jaamummaa. Yaadni jaamummaan kun naannoo irraa namatti uumama jechuudha. Naannoo keessattuu gisee daa'ummaa sheeppii yoo godhan achirra waan uumamuuf akka yaadni keenya kun jaamummaan kun wanti dhugaa ta'e dhugaa sun akka subconscious minditti deemitu murtoo isaatiin dhugaa ta'uu qoratee irra hin goone jibbiinsa gara subconscious minditti dhufu. Amma laala akka fakkii kanarratti hubannoo irratti jaamummaa tokko fakkii kanaa wal qabsiisnee fu'an jaamummaadhaan dura jalqaba qabu jechuudha. Jaamummaan kunis ilaalcha dogoggoraa akkana ta'e akkuma amantoota Pirotestaantii Waaqayyo giseen Ortodoksii ture jechuudha. Guutumaan guututti amanaa miti. Isaan caalas dabalataan durboo maaraa fi ergamootatti amanaa miti. Osoo sagalee Waaqayyoo maaraa fi ergamtoota sagadaa jiraachuu baateeyyuu Waaqayyo waan haadha isaatiif ergamoota jaalatuuf amantoota Pirotestaantii caala waan gaarii godhu natti fakkaatu fi akkasumas amantaan kana irraa gara Pirotestaantii jijjiiranii nutis akkuma amantoota akkuma isinii waaquma waaqessin amantaa jijjiiruun hin barbaachisu kana. Kun ilaalcha namoota baay'eeti. Anillee ilaalcha akkanaan qaba jechuudha. Ilaalchi kun sammuu kiyya keessatti seevii ta'ee ta'u amantoota jiran keessa amantaan kun akka sirriin ta'an akka addaan hin baasne na godhe jechuudha. Kana jechuun wannoo walitti firoomsine
Sukeensi diyaagiraamii kanaan look amantaan kun laphee kiyya keessatti erga seevii ta'e gara sammuutti erga dhufe for maayindiin kana gara yaada isaatti erga fide amantaa kamtu sirrii yoo jedhu amantaa Pirotestaantii ammoo amantaa Ortodoksiitti sirrii yoo jedhu laaf fakkii kanaan wal qabsiisnu jechuudha. Kamtu sirrii yoo jedhu ani yaadni kun ilaalchi inni dogoggoraa kun yaada kiyya keessatti seevii waan ta'eef kallattumaan jibbiinsa gara taatee akka waan beekutti taatee yoo beeke for memorii maayindiin gara erga jenna gara yaada ariifataatti erga inni illee gara yaada ariifataatti erge arrafa jibbiinsa gara qaamolee miiraa keenyatti erga jechuudha. Amantaan sun sirrii miti jenneetoo amantaa sana arrabsuu malee saayintifikaalii dhugooma irratti hundaa'ee akka dhugaatti amantaan kun akka sirrii ta'e qorachuu naqu jechuudha. Qabeenya illee itti fayyadamuuf jechuudha. Subconscious mind yaadni keenya sirrii ta'e paradaayisiin kunniin hoonu keessatti uumaman jechuudha. Kallattii sirrii hin taane fudhanneeti taatuma ariifanneetuma waan hin taate irratti qabeenya keenya appilaayidii go'aa haalli qabeenyatti hiikatti kenninu adda adda ta'a jechuudha. Kanaaf yaadni bu'uura waan kamiitiyyuu yaada kana sirreeffachuun yaada kanaaf qoricha barbaadu baay'ee barbaachisaadha. An akka dhuunfaa kiyyaatti yaada kanaaf qoricha akkamittiin akka argadhe isinii ibsa. Ilaalcha dogoggoraa kanaaf qorichi mul'ata 3:14-22 irratti argama. Anillee mul'anni naannoo irraa jechuudha. Naannoo akkamittiin akka argadhe isinii ibsa. Hojii ergamootaa 4:12 fayyisaan Yesuus Kiristoos duwwaa malee kan biraa tokko illee hin jiru. Maqaan biraatiin kan itti fayyinu waaqa jala ilma namootaatiif hin kennamne jedha. Eshi akkamittiin akkan argadheen paradaayisii kanaaf ilaalcha kana akkamittiin akka qoricha arga isinitti maa ani maqaan koo Lamatti Tasammaa jedhamaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa gosa barnoota sooftiweer injiinaringii barachaan ture. Waggaa sadaffaa xumura bara 2004 waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Boolee dhaqe. Achitti mul'anni wangeelaawwii zawuduu namarraa namoota dabarsu ilaalchi kiyya kana dura akkana jiru akkuma akka armaan olii ibse kun jechuudha. Kana jechuun akkuma amantoota Pirotestaantii waaquma waaqessinaa guutumaan guututti amannaa miti. Osoo sagalee Waaqayyoo durboomaa fi ergamoota sagadaa jiraachuu baateeyyuu Waaqayyo haadha isaa fi ergamoota waan jaalatuuf amantoota Pirotestaantii caala gaarii natti fakkaatu. Osoo sagalee Waaqayyoo durboomaa fi ergamoota sagadaa jiraachuu Waaqayyo waan haadha isaatu ergamoota jaalatuuf amantoota Pirotestaantii caala waan gaarii natti fakkaatu. Akka shakkee dhugaa barbaadu na kakaase. Keessi koo dhugaan amantii kam akka ta'u baruu Waaqayyo qo'achuu jalqabe. Yeroo jalqabe yeroo lammataa deebi'een gara duuba amana jedhee qalbii jijjiirre. Haa ta'u malee garaa duuba waan ta'eef akkuma yuunivarsiitiin cufameen duubatti deebi'een amantaa kiyya duraa waaqeffachaa ture. Akkuma yuunivarsiitiin banameen raajiin guyyaa kana na dogoggorsiise sun dhugumaa jedheen gara waldaa ilaaluuf deebi'e. Akkuma yeroo saniitti waaqeffa. Guyyaa san irraa kaasee duubatti deebi'uun amantaa kiyya waaqeffachuu eegale. Yeroon manatti deemu, yeroon baradhu waa'ee amantaa yaada jechuudha. Yaadni baay'ee waan natti guddateef amantaa kamiyyuu osoo hin deemin ji'a 3 ture. Akkuma ji'a 3 ture. Achumaan guyyaa tokko kutannoo guddaadhaan amantaa kiyya deebi'a jedhee masqalii bitadhee kaawwadhee guyyuma kana galgala osoo hin rafin doormii keessa wanti guddaa wanti
akkana jedhee adda baasuu hin dandeenye na dura dhaabbate jechuudha guyyaa kana. Maqoota itti amanu maqaa adda addaa waamee Waaqayyo kadhachaa ture. Wanti kun garuu na duraa deemuu hin dandeenye. Guyyaa kana maqaa Yesuus Kiristoos waan na jalaa dhokse hin beeku. Garuu maqoota itti amanu kan akka ergamtoota, kan akka maaramee waaman ture akka na jalaa deemu. Wanti kun oduu na duraan deemin lafa ayee wallaalee achumatti kufee hafe. Ganama sa'aatii 2tti hin kadhe jechuudha riiba. Achumatti kufee jechi sirriirra jechuudha. Achumatti rafeetu ganama sa'aatii 2tti riibaa kadhe. Ganama kadhee baay'een boo'ee maaliif wanti itti dhamane kun dhimma naan baasne jedhee baay'een gadde. Ji'a 3 booda akkuma faanaan hin bara gaheen ji'a 3 amantaa kamittuun amanu jedheen ture jechuudha. Akkasumatti taa'e maaliif wanni itti dhamane dhimma naan baasne akkasumatti osoo sirriirra taa'ee jiru wanni guddaan wanti kana jedhee adda hin baasne. Kanaafuu dhaabbatee anillee maqaalee itti amanu adda addaa waamee achumaan lafa dha'ee achumaan kufee rafee hafe. Ji'a 3 booda jechuudha. Isin yaa galu. Faayinaaliin bara 2005 yoo gahu daree barnootaa ba'ee tanan barachaa waanan ooleef gara labirarii nan dubbisa jedhee deeme. Yeroo sana Abbituu Kabbadaa amanaa ta'uun beeku. Yaada sirbasaa nan dhaggeeffadha jedheetoo yuutuubii keessa seeneetoo daawunloodii godhe. Ani jalqaba irratti akkuma yuutuubii seeniin sirba Abbituu Kabbadaa jedhee tanan seene. Garuu kan argadhe faarfannaa waanan citee sittafeef natu beeka kan jedhudha. Faarfannaa kan dhaggeeffannaan hafuura nan guuttan. Akkuma tokkotti hafuura nan guuttamee tan faarfannaa baay'ee kaadhafannaa akkamas Magarsaa Baqqalaa Leenca Qaraaniyoo jedhu faarfattoota hedduu buufadhe. Guyyaa san guyyaa qabee haga sa'aatii 6 halkan keessa faarfannoota kana dhaggeeffadhe. Faarfannaan kun akka malee natti mi'aawe. Naannoo sa'aatii 6 yoo ta'u har'a kutannoo guddaadhaan amantaa kiyyarraa gara amantaa Pirotestaantiin jijjiirradhe akkuma guyyaa sanii qalbii jijjiirradhe. Guyyaa kanallee guyyaa lammataatiif wanni guyyaa duraa sun na dura dhaabbate. Guyyaa lammataatiif na dura dhaabbate. Anis guyyaa kana maqaa Gooftaa Yesuusitiin na biraa deemi jennaan gizuma san na biraa deemi. Guyyaa kana maaltu naa gale? Isaa kana dura amantaa nan amana Yesuusitti jedheen amana malee wanni nan amana jedhu wantoonni baay'een waan faallessuuf akkan amannee akkan amanne naa gale jechuudha. Guyyaa kanarraa kaasee wangeela dubbisuuf kutannoo guddaa gale jechuudha. Ammallee ittuma fufeen amantaa Pirotestaantii keessaa seerri bulmaata amantaa kam akka ta'u ka'achuu jalqabe jechuudha. Amantaan Pirotestaantii bakka hedduutti qoodamu. Seera bulmaataa isaanii amantaa isa kam jedhee tanan qorannaa jalqabe. Kadhachuus qabe sirriitti hin kadhe. Gaafa erga kadhannaa jalqabe guyyaa 3 booda feesbuukiyaan amanaa amantaa warra Amaanu'eel haasofsiise. Akkanatti nan amana jedheeni na waame jetti. Waa na waamu ani olachi gabu. Paastarii na waame kun afaan Oromooniif. Kanaaf afaan Amaariffaa malee Oromoon beekneef nama afaan Oromoo beeku na barbaade. Hoonni na arga. Qeesuma bakkuwan dura dhamane. Qeesuma duraa san na arge jechuudha. Wangeelaawwii taarikuu jedhama. Isumatti dabarsee na kenna. Kana malee namoonni amantuma wangeelii ta'an amantoonni achi ijoolleen akka waldaa makaanii ta'an na gorsan jechuudha. Maaliif waanan kadhee Waaqayyo na gargaaree seerri mul'ata warra waldaa marra makaanii sirrii ta'uu ka'annaan kunirra hubadhe jechuudha. Maaliif an kadhee tanan deeme kan na waame waldaa biraati. Waldaa biraa sanitti illee garasuma na erganii namoonni nuti waldaa warra
guutuu wangeelaa ta'anillee amantaa san akkan amanu na gorsan. Kanarratti hundaa'e kitaaba qulqulluu sirriitti dubbisuu kadhachuu eegale. Inni namaan madaalchisee abalatu caaladha. Kana malee namni tokko rakkoo barumsa kana malees rakkoo namni barumsa baay'ee barate hin furu. Namni barumsa namni maa hin furu jedhee kun ilaalcha dogoggorraati. Laal diyaagiraamiidha. Wanti garaa namaa keessa jiru infinitiviliidha. Diyaagiraamii kanarraa akka hubannutti waamamaa fi dandeettii walitti fidee waan guddaa uuma jechuudha. Wanta laphee namaa keessa jiru namni kamiyyuu beekuu hin danda'u. Nama namaan madaaltanii too abaluuyyuu rakkoo akkanaa fuudhee abaluu fudhuu hin danda'u jettanii yaaduun keessan dogoggora guddaadha. Tajaajilamummaa jechirraa rakkoo paashinii gochuu uumuun ni tajaajilarra dhiibbaa uumu. Diyaagiraamii kanarraa wanni hubannu wanti yaadni namaa keessa jiru daangaa akka hin qabne infiniitivilii yookiin daanga maleessa yaadni garaa kiyya keessa jiru yaadni keenya tokkoo keenya keessa jiru yaa saba yaa kiristaana namni kamiyyuu bira ga'uu hin danda'u. Qorateetu Waaqayyo qofatu beeka waan garaa keenya keessa jiru. Kanaaf biyya keenya keessatti yeroo hundumaa ilaalchi akkanaa kun baay'ee rakkoodha. Ani kallattii adda addaatiin akkan dhiibbaa uumu akkan kitaaba cimaa barreesse naa darbaa ture. Anillee mul'ata argaan ture. Kitaaba kana barreessitu namoota hedduutti dhiibbaa akka uumuu danda'u kitaabni kun kennaa ture. Warri amantaa bulchan xiqqaa amma guddaatti warri amantaa anti'ooloojii'an baratan oduu jiranii ati kitaaba cimaa biyya jijjiiruu danda'u barreessuu hin dandeechu naan jedhanii turan. Amantaa warra makaana sinoodosii dirasii namni an beeku achi keessa hin jira. Qeesuma kiyya kan ta'e warroonni sirriitti baratan warri te'ooloojii waggaa meeqa baratan oduu jiru ati isa dhiibbaa uumu barreessuu dandeecha naan jedhe. Ilaalchi akkanaa kun biyya keenya keessatti rakkoo guddaadha. Kana malee kitaaba kuma ergan barreesse warruma amantaa kiristaana pirotestaantii ta'e keessaa tokko te'ooloojii barattee naan jedhe hin baranne hin jedheen. Osoo te'ooloojii hin baratin kitaaba barreessuun hin danda'amu waan ta'eef akkamitti barreessitee jedhu. Laal ilaalcha dogoggoraa cimaan akkanaa kun keessa jira jechuudha. Namni aga te'ooloojii baratutti kitaaba barreessuu hin danda'u hin jedhu. Ilaalcha kana Waaqayyo biyya keenyarraa haa cabsu. Namni Phexros gisee san te'ooloojii barate hafuura qulqulluun guutamee Waaqayyotti dubbatee hojii gurguddaa hojiin hojii hafuuraati. Hojii te'ooloojii miti hojiin amma hojjetamaa jiru. Te'ooloojii barachuuf fedhii guddaan qabaa ture. Garuu Waaqayyos qachaan ture. Garuu Waaqayyo te'ooloojii osoo hin ta'in akkaawuntiin ganda faayinaansii akkan baradhu ofiimaa mul'ataa natti agarsiise. Akkaawuntiin ganda faayinaansii keessatti ergan baradhe ilaalchi kompiitirii jijjiirre. Te'ooloojii barachuuf akkaawuntiin ganda faayinaansii barachuun kun Waaqayyo natti mul'isuun sirrii ayyee nama nana. Sababni isaa akkaawuntiin ganda faayinaansii keessatti seerota hedduu waa'ee keessattuu akkaawuntingiin gosa hedduu waan jiruuf paartinarshiippii akkaawuntingiin hin jira. Qabeenya waloo qabeenya kooppareetiif akkaawuntingii qabeenyi maal akka ta'e tokko sirriitti waan hubadheef seeronni achi keessa hin jiru. Seerota kanaan immoo wangeelli waan wal qabatuuf sirriitti naa gala jechuudha. Ilaalcha kanarraa Waaqayyo gaggeessitoonni ilaalcha akkanaa qabu biyya keenya bulchan yoo waldaa kiristaanaa bulchan hagam dhiibbaa waldaa irratti gochuu danda'u. Hagam amanaa miidhuu danda'u ilaala. Ati akkasuma ilaalan hojii kee ilaalanii oduu hin jedhin hojii keetiin oduu hin ta'in
waan ati baratte eenyummaa kee uffata keetiin akkamitti akka ati deemtu furdina keetis si madaala tajaajilaan biyya keenyaa qeesiin biyya keenya inni kun immoo dhiibbaa uuma mana amantaa irratti. Ani kitaabicha barreessetti kenne kitaabni maal akka ta'e isa san dubbisuu dhiisee ganaa eenyummaa baakgiraawundii kiyya qo'ata. Kun nama ajaa'iba. Kitaaba dubbisuu irra furmaata moo baakgiraawundii kiyya eenyummaa kiyya te'ooloojii barachuu kiyyaa fi barachuu dhiisuu kiyya. Yohaannis Phexros te'ooloojii barate Yesuus Kiristoos barsiisaa guddaan barsiisa naga kun te'ooloojii barate te'ooloojii barateetii miti. Yaa nama hin dogoggorina barumsa nu dun ta'in uumu kennaa gargaarsa hafuuraa hojiin te'ooloojii barumsan amantaatti nu dun ta'in kennaa Waaqayyo sii kenneedha. Gaggeessummaa hafuuraan bulla malee te'ooloojii miti. Yaa sabaan dogoggorin dhuguma namoonni akkasitti yaaddan. Namni doktora baratee doktora ta'e malee rakkoo furuu hin dandeechu ittini yaaddan. Isinillee hayyoo dun ta'in Waaqayyo bara warri hafuuraan deeman warri hafuura qulqulluun gaggeeffaman waldaa keenya dabarsee akka kennu kana Waaqayyo sirriitti kadhachuu qabna. Yeroo ammaa rakkoo guddaatu waldaa keessa ciisa. Keessattuu jamma qaroo yaada keenya rakkoo naannoo keenya jiru furuu ilaalchiseetu. Soyyaalii rakkoo akkuma jirutti fudhachuun sodaachuu. Yeroo baay'ee anumarraa jalqabeetu rakkoo baay'ee kompleeksii ta'e tokko osoo furuudha akkuma jirutti ilaalla. Sodaan. Mammaaksa immoo jirbii wal gargaartee arba'iiti jedhu. Wal gargaartee arba'iiti jedhu yaa fudhan. Jirbii wanta baay'ee sasalphoo taatedha. Garuu gurmuun ishii baay'ee cimaa taate waan baay'ee cimaa ta'e hojjechuu dandeecha jechuudha. Akkuma kana rakkoowwan baay'een gurguddaan xixiqqoo sasalphoon tunoo walitti dhufte rakkoo guddaa ta'u. Garuu kophaatti adu shana nu jirbii san tokkoon addaan babbaasnee wal gargaartee arba'iitu san tokkoon jirbiin kophaattumaa gochuu hin dandeechu. Rakkoonis akkuma kana baay'ee walitti dhufe qumaa waan ta'eef addaan qoqqoonnee ilaaluu qabna. Rakkoo kamiyyuu furuun adeemsa adda addaa keessa bu'u. Rakkoo tokko furuuf adeemsa hordofuu qabnu yoo hin hordofne rakkoo isa furuun nutti ulfaata. Fakkeenyaaf namni horii qalu tokko akka billitii baasan beekuu qaba. Osoo billitii hin baasin adeemsa deemuu keessa hin deemin tokkoon qaama argachuu hin danda'u. Nullee rakkoo furuudhaaf adeemsa keessa darbuu qabu. Keessa darbuu qabu jechuudha. Adeemsa deemin akkanumatti wanna tokko naaf fura jechuun hin danda'amu. Ani adeemsa rakkoon itti furamu adeemsa kan naa gale gaafa mul'ata Yohaannis dubbisu. Mul'ata Yohaannis yeroo baay'een irra deddeebi'ee dubbise. Homaa naa galuu dide. Sababni isaa adeemsan deemu waan hin deemne fedhaa naa galuu dide. Gaafni naa gale seeteyyuu mul'anni Yohaannis gaafa maalummaa seera barreeffamaa fi seera hafuuraa seerri barreeffamaa akkuma jirutti seera hafuura qulqulluutti jijjiiramuu sirriitti badheessan mul'anni Yohaannis sirriitti naa gale. Kanaaf rakkoo akkuma jirutti fu'anneetoo ijaan qofa sodaachuun adeemsa adda addaa keenya saayintifikaalii lakkoon maal akka ta'e tooftaa adda addaatiin qorachuu baay'ee barbaachisaa malee akkuma jirutti ilaaluu hin ta'in paartii wata rakkoolee ilaaluu qabna. Paartii qaba rakkoon walitti dhufee walitti gurmaa'etti rakkoo ta'a. Rakkoo furamuu hin dandeenye gufuu ta'a. Garuu kophaatti isaatti qaamota isaa tokkoon adda baasuu qabna. Miidhaa jaamummaa yaada akka macaafa qulqulluu keessaa muraasa yommuu ilaallu miidhaa jaamummaan nurratti geessu jechuudha. Jaamummaan mootummaa Waaqayyoo keessa akka hin galle karaa nu harkaa cufa. Maatewos 23:13 irratti maal jedha? Yesus barsiisota raajotaa Fariisota hin argineen nana mootummaa Waaqayyoo nama dura waan
galtaniif isiniif wayyoo ofii keessanii hin galtanii warra itti galu yaalu immoo akka hin galle karaa hin kenniniif. Laala warri Fariisotaa kun warra baay'ee barate. Barsiisota seeraa jechuun waa'ee seeraa baay'ee beeku, nu caala beeku. Barsiisa seeraa jechuun seera warra baay'ee cimee jechuudha. Garuu ofii isaaniitiif hin galan nama harkattiisuuf. Hin argine waan hojii kana yaada hafuurati jechuudha. Hafuurri isaanii cufamaa, yaadni isaanii cufamaa. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo galuu dhiisii nama harkaayyuu hin cufu jechuudha Fariisonni kun. Nullee jaamummaan keenyarra gisee baay'ee Fariisota ta'aniitu akka rakkoon nu harkaa mootummaa Waaqayyoo nu harkaa hin cufamne Waaqayyo sirriitti ka'achuu qabna. Yaa beektoota, yaa hayyoota akka barsiisota Fariisotaa fi barsiisota seeraan ta'inaa sirriitti yaadatii sirriitti kadhaa. Mul'ata 3:1-22 mul'ata 3:14-22 gara ergaa waldaa Laqoodoomiyaatti ergame kana jedha. Eega kara ergaa kana kan isa wanta hundinuu ameen jedhamudha. Dhuga baatuu isa amanamaa, isa dhugaadhaaf dhugaa ba'uudha. Isa wanti Waaqayyo uume hundinuu ta'e santu erge. Jedhi caafi. Ergichis ani hojii kee beeka. Ati hojii kee keessatti ati bulluqaa yookiin diilallaa miti. Bulluqa yookiin diilallaa oduu taatee si wayyaa ture. Ati garuu bu'aadha. Diilallaa yookiin bulluqa waan hin ta'iniif akka nama bishaan afaan kee keessa tufteetti anis tufee jira. Ati an sooressa geessifadheera wanti na barbaachisu hin jiru jette. Ati garuu gadadamaa nama boo'uuf deegaa jaamaa qullaa ta'uu kee hin beektu. Ajaa'iba! Inni qullaa wanni hunduu nan beekaa geessifadhee wanni hundaanuu guutuudhaa jedha. Waaqayyo immoo maaliif kana maaltu ijaamummaa inni guuchifadhe wanni hundumtuu kan kooti mootummaa Waaqayyoo kan kooti caffadhu baay'ee ture. Garuu kana kan dhiibbaa akkanaa uumu jaamummaa yaada keenyaa waan ta'eef namni kamiiyyuu jaamummaan keenya akka akkana nun goone sirriitti kadhachuu qabna. Yaa dhaggeeffattoota keenya jaamummaan dhiibbaa kana hunda waan qabuuf sirriitti itti yaadaa sirriitti kadhaa. Keessattuu warri amantoota tajaajiltoota taatan sirriitti itti yaadaa. Rakkoo yeroo ammaa kana Yesuus Kiristoos biyya lafaa ofii kan irra mormuun tajaajiltoota akka ta'e mamii takka hin qabu. Sababni isaa akkuma durii san hin jijjiiramu. Gideessa Fariisota barsiisota yoo taatamu har'allee akkasuma. Itti yaadaa akka waan faayidaan keechan namni bakka sana seenee tajaajilee itti yaadinaa. Itti yaadaa har'a deddeebi'aatu. Sagalee quuqqamaa wanni hojjetame maal jedhaa dhugaa beekaa nama namaan hin laalinaa. Kanaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo biyya keenya haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ogumaa waan dhaggeeffattaniif sheerii fi sabskraayibii laayikii koomantii naa kennuun iyyeediraaffatina. Kan hundumaa waan gootaniif Waaqayyo teessoo isaatirraa isin haa eebbisu. Eebbifama.